Humna kootti fayyadamee kan barbaadu sirkaa fudhachuu nan danda'a. Abaaboo. Eshi, akam? Jirta? Nagara? Jirta? Nagara? Naganor? Nor? Jirta? Akam? Nagara be. Jirta? Main? Main argam tu? Ay, tokko mul'anna. Anuma tokko ganna. Yeroo darbe akka dingiraati argee ture waan na beektu natti fakkaatu. Ani maasin beeku hooti na beekti malee. Sirriitti si beeku. Sirriitti si beeku. Nagaa ni? Jira kun wala barruka. Rakkoon qabu. Gammachuu naan jedhanii siin si beeka. Oki mo'aa naan jedhan. Eeyyee si beeka. Beekaa naan jedhanii? Maqaa kee dogoggoraan ittiin jira jalqaba. Dogoggoreeti. Jechuun na ilaaltee manaatiin muka Lakki nama otoo hin taane maqaa koo yeroo baay'ee maqaa nama fayyadama. Kan namoonni hedduutti na beekan garuu beekaadha. Maqaa tokkuma qabdanii? Maqaa tokkuma qabe. Mo'aa. Tole. Eeshi. Jirta? Akkam? Nagaadhani? Disnaacha? Nur. Nagaadha. Ol bakka jirta jiree? Maanni asirtu? Ol dubbistani? Ol dubbistani. Maanni asirtu? Akka jarraate asumaan jira. Iddoo kana jiraachaa yeroo ammaa. Lakki immoo iddoo adda namaa jirtu jedhama. Iddoo kana yeroo baay'ee nan deddeebi'a. Bakka. Singalle yaari koo amma as maaliif taa'aa jirta? Immoo kee lamoo jechuudha jedhama. Lakki dhimma koo osoo hin taane nama wal arguuf taa'aa jira jecha mucaa shamarree tokko akka carraa yeroo darbeetti baree ammas yommuu eeguuf hin dhufeera. Biyya tokko ni gaara Oromiyaa inni maqaan ishee jettee namoonni ilaalan jiru baay'ee gibbii kan isatti caa beekamtuudha. Namoonni ilaalan jiru. Mucaa sana ni gaara. Maqaan ol darramuu namni bakka. Lakki maaliin kun maqaan waan baay'ee jira. Ammati maqaan irra biroo danda'a bifi garaagaraa umuriin garaagaraa bisirri ni ture amma inni jaayyannee fodaaluu danda'a. Ati garuu mucaan sun Bisa sana ni ga jelasin jechuun jiru malee. Obboleessa koo. Ate fayyadamne nama baana malee. Sagantaa mataa keenya illee nuti dire. Asayika maanni eenyuun eeguu dhufeebi? Yeroon eeguu dhufee? Torbee darbee na qoccolaa ture bitta gurbaan kun. Wal dhabdee hin daanaa akkasuma hin daane jechuun. Iskii koo yaa gosa nama ni eegaaru bitaanis. Eenyuun ture? Oromiyaa kan jedhamtu mucaa tokko jira. Dhugaamoo? Isheen eegaara bitta. Maqaan Oromiyaan baay'ate anis Oromiyaa mana eegaara. Kan biraa ta'uu danda'a. Margi bifi garaagara ta'uu danda'a garuu. Oh my God. Sekarang? Negara ni? Negara ni? Akam? Negara. Jirta? Akam? Negara. Ubu. Nora. Asin dia tu dia antes sih ya. Sekarang kau asin dia ni asal mana? Garu dia dengan kau lekar. Mal kuminanya tinggal bu. Kulit juga. Maaliif achi filatu iddoo asin qabe man. Addunyaa qabu asumaan ta'a. Dhugaama. Asii yoo ta'e si'ataa. Asuma kenaa inni kun. Dabacaarra. Maali jirraa baastee jira. Yeroo. Umar sama ada kan orang recording. Enggak tiga syukur kalau ini hari ya. Tapi cuma ini. Apa? Enggak tuh. Ini enggak tuh. Kan oduu itti buusa. Arraba isaa akkasumadha. Fakkeessaadha kanuma waan argisitti fakkeessaadha. Eessatti na jettee? Maaliif horii addaa kun saree waama? Bakka oduu keetti beeka. Nama oduu keessi beeka. Hin odeessitu.
Waan manjirree fakkeessuu barbaadda? Oromiyaa. Maala Oromiyaa irraa fagaannee jiraachuu hin danda'u waan si ajaa'ibu. Irraa fagaannee jiraachuu hin danda'u waan si ajaa'ibu. Beektaa isa kana? Isa beektaa? Dhugaamu? Eessatti beektati? Inni amma sobee waan nama hin beekne fakkaatee taa'ara malee iddoo tokko hin beekan. Saajjiin baay'ee ol beeknachiisa jechuuf hin jedhe. Yoo wal bartanii? Akkamittiin barteeti jedhe? Dhugaamu? Inni garuu akka tamatee si ilaalaa jirtu kan hin jireenya. Dhugaa akka xooleessitti jijjiiramu. Amma amma akkatti ilaalaa jirtu malee jireenya isaanii hin beektuuti waa isaan keessa jiran. Abiddoo lakkaa jiraatu isaan. Abiddoo lakkaa namni abiddoo lakkaa jiraata. Abiddoo lakkaa jiraatu. Maaliif amma mucaa kun oduu isaanii mana kiraa jiru? Mana qabalee keessa waggaa 27 guutuu taane. Ammati uffannaan gaafa keettiin teessee ilaaltu nama wayisitti fakkaachuu danda'a nama si fayyadu wayi. Garuu ala keenya ilaallee waa murteessina namoonni keenya biisarri mitiyaa ala keenya ilaallee waa murteessina ala namaa ilaallee waa'ee olii maatii keenya tol qoranne dudduubatti deebinee maal akka fakkaatu eenyu. Anu sirriitti beeka. Ati sarara malee maal bu'aa buufta? Arrama fakkeessa malee maal? Maaltu jira ol beeknama? Beektaa? Sirriitti beeka. Eessatti? Akka lafa oduutti beeka. Oduu malee maal hojjete? Oduu odeessuu. Iddoo itti argama isaa dubartoota safaraa wajjin oduu odeessaa oola. Yeroo baay'ee hamii namaa irratti kan inni hojjetu. Fiildi isaa. Arrabni isaa amma dhukatteetis kun meetirii 2 ta'a. Waa'ee namaa odeessa gaarii jechuudha. Isaanii jaalladha. Si maaliin jechaa? Dhugaamu. Garuu kana jedhee nankeetti rakkoon qabu nankeetti aan deebi'a. Isin maal hojii taasifati? Kan Oromiyaa eeguun dhufee? Oromiyaa daangaa irratti qabee baatti teessee Oromiyaa heddaati. Oromiyaas ta'anii eegu. Daangaa nattu Oromiyaa eeguu barbaadde Oromiyaa eeguu barbaadde maal hojjetu? Addatti asii yammaruufi? Gaaffii tokkoon qaba garuu. Atis ishee eegaa turte? Yaanis isheen eegaa ture Oromiyaa eegaa ture. Obbo Isinis akkasuma? Isaan gaarraban qaban dubbatan. Ishee malee eegaa ture. Yoo barbaadde humna kootti fayyadamee akka afurachuu ni danda'a. Yeroo ammaa kana humni waan ta'u gochaa jira. Malkiidha. Asii keellee bala geeffadhu kun maal jedhu beekina? Malkii dhiisi. Asii keellee bala geeffadhu. Abaaboon yeroo muraasa booddee bareedinni isaa sana gadhiisa. Haa ta'u malee humna kootti fayyadamee kan barbaadetti akka afurachuu ni danda'a. Abaaboon haa gadhiisu malee yeroo isaatti sa'aatii isaatti wanta inni hojjetee darbu beekta. Yoo mateeyyuu. Sa'aatii qabutti. Ishees Beeruutti jalaa baasina gidduutti. Ati bakka keen qaanaa gaafate haasoftu. Oromiyaa barbaachiste as ta'aa jirtu. Dawwaltanii kanaaf caqacattu. Gita keessan barbaada. Oromiyaan akka qaltiitti kan argamu miti. Bifa akkasiitiin isin argamu. An kanan jedhu isin eenyuun gaaffii gaafachaa jirtu Oromiyaa lafa keessanii. Ati maal hojii dhufte? Jechuun kan addana dhuftee fi eenyuu amma hundumtuu waa'ee Oromiyaa sirbaa jira amma naan galina. Waan isaa ofii of gaaffiidhaafis gaafadhe masii maraa jalqabu nama irraa jirutti bu'uurraa ammani qoma tokko keessa buusee hidhaa dhaquurraa tokkuma lafa gatee amma sirratti nama tokko niisu. Amma ta'ee duukaa dhuftee amma gaaffii guddaa yoo jiraate nama jirutti bu'uurraa. Gaafan dhufee nan argine. Si argeera maal? Si argeera.
Akkuma na argite sanadha. Saara mootii jiran ta'e si bilbilaan olleen bilbilaan. Si bilbilaan olleen bilbilaan olleen si bilbilaan olleen bilbilaan ollee kaa yookaan bilbilaan oltee. Bilbilaan oltee moo bilbilaan oltee tammoo kaa. Naasoo nuu afaan oromoo. Maal fayyadamaa bilbiluun kee maal godhaa beeku? Karootti bilbilaan maal godhaa? Rama maal rafuma lafa qullaa oolchuu nama maal gochuu? Maal? Atoo. Ati si garuu shama bilbilaa turte. Shama bilbilaa turen. Dhugaa moo? Ati koo yoomuu taanaan ammayyuu abdiin kutu. Beekumsa qotti fayyadama hin jirtu seerti godhanii argata. Oromiyaa yoomuu taanaan argaan baatu. Kanaafuu beekumsaanii Oromiyaa bittaa jechuudha. Beekumsaa qotti fayyadame Oromiyaa lafa hin jirtu dandagaa akkasii hin argadda abdiin kutu kan qotamu Oromiyaa. Obboon fa'oo. Obboon fa'oo kun. Isaan maal godhu humna maal fayyada? Obboleessa iskeerruutti jalaa baasi micaa. Oromiyaa koo maal saabdutti? Koo biraan bisati immoo maqaasi. Oromiyaa koo maaltu fide? Koo maal maal? Oromiyaa yoomiyyuu kan kooti. Oromiyaa koo hin jedhin koo dhiisii malee. Oromiyaa yoomiyyuu kan kooti. Ammas dhaggeeffadhu. Koo mini amma koo yoo dhiiftee Oromiyaa koo amma maal saabduttee dhuftee duukaa? Natti himi. Ana yoo ta'e akkan barbaadetti humnaan hojjedhes jiraachisuu ni danda'a. Inni garuu bareedina isaa duwwaadha. Bareedinni qotee si nyaachisaa? Baatee si nyaachisu. Amma koo bulaa kan jiru abbaa humnaati. Ati siluma gaafa dhiirri tokko si bilbilu dhiira sana wajjin isteeppiiwwan sadan deemamuu qabu waan sadii jiru. Isteeppiiwwan sadan jiran suni tokkoffaa namni suni uumaa isaa wajjin walitti dhufeenya akkamii qaba waan jedhu laaluu danda'u sirraa miire walitti dhufeenya akkamii qaba. Lammaffaa biyya lafaa wajjin sadaffaa seexanaa wajjin walitti dhufeenya gaarii hin qabu taanaani akka maleetti boru miidhamuu dandeessa maaliif seexanitti tooftaa guddaa qaba waan ta'eef. Si galee dhabini bishaan kun amma akka ilaalaa wayyaan nama godhe kan uffatan nama godhee deemaa jira. Halo bolesso. Al tokko qoyme. Otuma shawari gashite wayyure. Qoy al tokko. Mucannatti. Maali? Rakkiste. Ileensa raakutte. Shawari man gashitu? Ana jechuun ishee jechuudha. Maal babbareechita? Oromiyaan jalqaba bareedduudha. Bareedina ishee ilaalee filadhu. Diruma har'a bareechina mini. Dhaggeeffadhu waan tokko sitti himaan garuu amma saawul saamutu hin taane amma dandeettii ana caalaa minam. Anammani eenyuun ol? Eenyuun gadis miti. Yeroo isin jedhu gaasii bira deemaa yaadame tiree kaleessa deemaa gadas beekna waan baay'ee asumne hundan dagga baay'ee daandii baay'ee wajjin qaxxaamuree namoota baay'ee nu beekan minire daandii irratti nu beeku mana barumsaatti nu beeku amma isaan kan akka xalaartu kanatti amma inni bifa isaa ichaartame utuu jireenya maatii isaanii ilaalte boruma ganamummaa bukkeen teessu taaltee kaata bira maaliif jarri mana amma kafaltitti ammaan kee deengadee mana kaa deengadaa kafalaniiru kan jee jaatirra jiru hin beekan kunoo isaan siree ciisitti lafa bulamishaa akka tateessee ilaaltu kanami. Maaliif jireenya mi'aa akka duraan namni kun ergifatee dhufe uffata hiriyaa sarara. Ani sirriitti hin beekan piippilii waan wallaalu isin tokko qabu. Gurbaan mana kiraa keessa jiru uffata ergifatee dhufe sila akka faaya. Tokko kunoo meerraa fuudhee maal kilaasii nama fakkaata lafa onaa bokkaatti tolu boggaa bulee fakkaata kun gaafa jedhama. Kanaaf isin jedhu warri beekumsa ta'anii lafa dhiittanis immoo waasni gochuu jiru hundaa beekumsi keessan siin jechuun jedhe malee anamma daldalaas ta'uu danda'a. Maaliif arrabni baay'ee murteessaadha nama wajjin ollaa wajjin walitti dhufeenya gaarii qaba. Daldalaan immoo beektamanii akka addunyaa kanaatti iyyuu birrii sadarkaa olaanaa irra biriidhaan mitire. Kanaafis jedhe amma fakkeenyaaf arrabaan hojjennu waan hojjennu daldala daandii otoo walitti dhufne gaariidha maaliif bishaan kana fakkaattu. Fakkii. Oromiyaa koo eessi kan barbaade. Fakkii. Asitti fakkaata malee oduuwwan ani waan amma Oromiyaa argattisitti fakkaata. Amma itti odeessitee baay'ee itti haasoftee fi Oromiyaa kan qotisee. Oromiyaan yoomuu taanaani nama beekumsaan dandeettiidhaan bira gahee argame malee beekumsaan iyyuu baay'ee ulfaateeti adeemsa dheeraa piroosesii dheeraa keessa darbee kan Oromiyaa argachuu dandeessu. Malee har'a baane oduu baay'ee odeessitee fi ammatti fakkeetee fi Oromiyaatti argachuu dandeessu. Oromiyaa yoomuu taanaani kanuma beekaatii kanuma qotisii jechuun jira. Okan uffadhu. Rakkoon koo. Qaba mee facaanii. Namoota wayii. Lakkee namoota. Boleessa. Arrabaan yookiis oduudhaas miti kan hojiin hojjetamu.
Arrabaadhaanis miti kan gadi baatu. Please, deemne dinaa. Ati turii akee bira deemtee ta'umtu. Ati tolas. Ofii garootti sammuun kee nagaadha. Nagaddisiisa. Dheebottee dhabde, beeloftee dhabde. Asiidhaan jiru iddoon kun. Suuradhu ta'a. Hundi keessan iyyuu hin kolfinaa. Atis malkiin kee waan tokko iyyuu nan fayyada. Dhageessee? Taa'ii siin jechaa. Amilee al tokko. Amileen barbaachisu isinis ganaan sitti dhufa. Malkiin kee waan tokko iyyuu naan godhu. Mana naan ta'u malkiin kee. Malkii kee yoo ta'e har'a bareedda waggaa kana jaarsa waggaa 50 fakkaata. Kanaaf iyyuu malkiin kee waan tokko naan godhu. Malkiin kee moo mana naan ta'u birrii naan ta'u. Kana. Ilaa beekumsa nama waan tokko Amma malkii kee eeggatee jiraatu gad of deebistee jiru gaarii hojjettee na miidhagsuu qabda turte. Sii galee malkii keedhaan na goyoomsuuf hin yaalin. Dhageessee? Hin kolfinii siin jedhe. Ilaa beekumsa dhuunfaan beekumsa qabu kanaa akkasitti. Dhaggeeffadhu siin jechaan jira. Na dhaggeeffadhu. Kanaaf iyyuu malkiin kee waan tokko nan fayyadu. Dhageessee? Malkii keedhaan na goyoomsuuf hin yaalin tasumaayyuu. Deem. Oromiyaa waliigalteen keenya kana ture. Ta'uu baatus sureefuu waan ani icciitii kee dhaga'uuf Harraba duukaa deemte. harraba duukaan deeme mini waan sirrii isaa waan an dhageef akkasiin jechaan jira na dhaggeeffadhu. Oromiyaa na dhiistee deemu keedha. Maal ammoo deemte gaarii amala. Maalis naa godha malkiin kee? Si bukkii ta'an koo waan tokko nan fayyadu. Oromiyaa waliigalteen keenya kana ture. Malkiin kee borii arraamoo boriif nan fayyadu dhageesse siifaa galu waanan jechaa. Ayya. Kana beekumsa dhuunfaa isa jedhu. Abbaa irraba dhaggeeffadhu. Asirra. Akkuma deeggartu gaa. Baay'ee Addunyaa ariifadhu. kana walitti araarsuuf amma Itoophiyaa fi Eertiraa akka isaatti waraana bitanii Kooriyaa fi Ameerikaa. Arraba keedhaan. Dandeettii Kana sitti fakkaata garuu. Ati tubara na fuutee iyyuu ollaa wajjin akkati nagaan teessisnee nan beeka. Hariiroo gaarii kan Kana maan dogoggoriin malee isa akka keemini kan hariiroo sirrii namaaf uumu. Ati maatii wajjin walitti nama naqu. Ollaa wajjin walitti nama naquudha hojiin kee. Dhageessee? karaa lagaa jirta maali? Hojiin kee fuulluma kee kana fakkaata. Maal fuulli koo baay'ee fa'a? Kanaaf arrabni kee waan tokko akka nan fayyadne asumatti sitti himuu Ilaa wanti barbaada. nuti fayyadu beekumsa qabaachuu qabna. Dhaggeeffadhu waan kees ganaadha. Dhaggeeffadhu baay'ee isa sin gammachiisi. Ani waa deemee? Lakki ganaan sitti deemaan jiraam na dhaggeeffadhu. Sirrii na dabarsite. Kanaaf Miliyoona eessaa fidee? na dhaggeeffadhu isaa dhimma isaadha. Arraba kee dhanaa malee kun beekumsa qabu. Beekumsa ta'es dhiises waan na ilaallatu hin qabu. Arrabni kee kanaafii waan tokko na fayyadu. Guyyaa kee buqqisoo fudhanaan jettu reega maaliif? Fuggisoo uffattee dhiiste waan na ilaallatu hin qabu. Deemtu dhattee jechuudha. Dhageesseetta. Ati immoo sammuu kee kanaan baay'ee isaa of hin jaji. Sammuu kee kanaanii baay'ee isaan gammadin. Dhageessee? Sammuu baatee kan caakkaa keessa kan katamaa keessa jooru warruma sammuu qaban. Sammuu guddaa qabdu mana fikiraayii keessa teessa. Qullaa buusanii jiru. Nooma kee taphachiisa kee gadi ollaa keenya kunoonni beeku. Akkuma kee addaddummaa hin qabu. Dhaggeeffadhu. Kanaaf sammuun kee waan tokko iyyuu na fayyadu. Sammuu guddaatu baatteertu takiraayitee keessa teessa. Ituu kana baattee jirtu maraatuufaa ta'anii warri qullaa buusanii deemanii warruma sammuu qaban. Kunoonni beekan jedha. Kanaaf sammuun kee waan tokko akka hin fayyadne sirriitti waan si ilaallatu hin qabu. Ati miira bakka sama irratti wacaa waatu maraan ni maraan Ana minii kan sitti haasa'aaru na dhaggeeffadhu. Sammuun kee waan tokko iyyuu na fayyadu. Ammayyuu maraata. Dhageessee? si fayyada garuu. Na Ijaan fayyadu. tokko gadi ollaa keenya akkuma kana reediyoo baatee deema. Umarti reediyoo lafaan ni cabsee hojjeesira kee. Waan aduu jaallattuufidha. Qoyyi sirradhuu taa'e. Kanaaf itti odeessita. Akka tokko siin godhannati. Kanaaf sammuun kee waan tokko na fayyadu. Deemna. Si yoo ta'e immoo abbaa humna. Humni kee waan tokko iyyuu naan godhe. Dhageesse? Hirreena tarra ilaaltu borii baqa sirraa darba. Gaafa ijoollee waggaa tokko godhatteetti waggaa tokko booddee ijoollee tokko godhattu ati isheen si kuffistii laatadhee shakka. Humna keessaa irratti ofii hintinii jirtu kana.
Dhageesseetti. Humnaaf jabina ammeni Kan deeman. kan deemamu. Yadi. Kanaaf beekumsaan osoo deemnee. Baay'een keessan addaddummaan qabdanii waliif hin gammadinaa. Kanaaf humni kee waan tokko akka hin fayyadne asuma Kanaaf- sitti himuun barbaada. Humni koo sin fayyadu jechuudha. Na fayyadu maallaa godha humni kee. Istii maaliin jiraachuu barbaadda reeti? Akka eenyutu jiraachisuu Humni barbaadde? kee nan fayyadu. Aan humna kooti sin jiraachisu taanaan eenyutu jiraachisa? Utuu humna qabu du'aa fakkaate karaarra kan ciisu humnumatuu qabudha. Dhageesse? Humna isaatti fayyadamuu dhiiseeti karaarra ciise malee. Humna Aan humna gaafa du'an kootiin ni nyaattu. Bifa gaafa du'an Ati waggaa awwaalamtu. sadan arfan kana Sammuu ulee qabattee gaafa gadi du'a- jettee deemtu. Humni kee sun eessa dhaqa galaana sana? Si maatiin gadi jedha. Kanaaf iyyuu humni kee nan fayyadu. sitti immoo Oromiyaa. Humni koo ammaara. Amma sini nan tacanaannaqinaa. Qoy shaal tokko gaaffii tokko duwwaan qaba. Haa. Marata gaaffii. Ati mee akkana jirtu tokko duwwaan qaba gaaffii tokko duwwaa. Abbaa kun isa bifa qabu sin barbaadu. Sarara qabu sin barbaadu. Isa humna qabu sin barbaadu. Isa sammuu qabu sin barbaadu. Ati ergamaa barbaadaa gabeelidha. Waan si ilaallatu hin qabu. Waan an barbaade waan an dhabee fi barbaaduu nan danda'a. Oromiyaa maal barbaadda sii ta'uu nan danda'a. Eessaa Anaan fiddaa? qarshiitti na jijjiiruu dandeessaa? Sii ta'uu nan danda'a. Eessaa fiddaa? Walkii kee bichaadha kanatti qabdu. Yooma isa ammaa yooma jettee kala isaa kee gurgurte malee amma inni waa jijjiiramu qabu. Ofuma ta'a. Kan ammaan dogoggorii. Akkamittiin ilmoo namaa ajjeesee kalee keessaa baasee gurgurata. Jechuun maasaa birrii ta'a amma kun gogaan isaa dibbee faayoo ta'e Kan malee. kee hoo? Arrabni Ana isaa fi koo nyoota. Ameerikaa Kooriyaa wajjin walitti dhiyeenya gaarii uumaa jira. Kunoo Raashiyaa fa'aa. Kanaaf walii galatti waan isiniin jechuu barbaade nagaan turaa hundi keessaniyyuu. Maal kun matumaan ta'u malee. Oromiyaa. Lekki na dhaggeeffadhaa. Hunda keessaniyyuu hin barbaadu. Oromiyaa. Har'aa kaas ta'e akka silkii koo irratti hin dawwalle. Kan silkii koo hunduma kanaaf laate immoo shidha. Dhageessee? Maal sitiin karaa bane kan maaliin godhe reemuun Maal karaa naa bantaa? Ilmaanii eessa? Oromiyaa. Gadhiisi boo. Eessa deemaa jirta? Deemaan jira na gadhiisi. Rakkoon qabu maal jechuudha? Deemuu dandeessu malee. Humna koo hundi maal godhe beekumsaa? Baamna. Dhiisaa bishaan maal godhu? Oromiyaa. Kaasattee dhabde. Gadhiisi deemii na biraa deebi. Dhugaamu? Dhaabbaddu. Anis Ilmaanii eessa? Maal na dhugaatii qabu? dhugaamu? Ndeen taale? Baatu. Kan jedhu tokko yoo jiraate ne. Maa wali galtee dhabdu? Maa wal qortu? Utuu walitti Maa wal tartartu? Maa wal fitu? Maa mutu wal keessi wal mattaasutu? argachuu dandeenya utuu walitti Amma kamitti micaa kana fakkaatu wal qabaatu. Amma utuu walitti argachuu dandeenya. amma timee seenaa isaa gaafa gadi itti haasatu masii masitti fokkisu wallaan sitti gorfamu ati gaafa seenaa isaa fireeffattee haasatu mee ammaa hin dubbadhe amaa seeraan amaa seeraan. Ani maqaa gabaabaatti hin argadhe yeroo gabaabaa gidduutti hin argadhe malee amma bakka walii gallee argachuu yaalla. Amma kunoo jalline baattee nama giddu teessu amma kuma gaarummaan haasoftanis amma akka kanatti mukaa baaftan caalaa ani amma siifis hin taane saafis hin taane naafis hin taane kan biraaf ta'e. Qoy anima amma timee dhugaa dubbattee waa isaa. Maali nama furachuu maaf hin jedhe malee maali nima jireenya isaanii kan barbaada. Kunoo isaanii gara makiinaa lama wayii qabu ani micha harkaa baasuufi. Oduma malee ashee argachuudhaaf. Mucaa kana fakkaatama guyyaa tokko kun keekiidhaan guddate malee amma dhuguma kun daaboo amma kun maal taate. Amma maa bishaan urgaa baaftuudha amma gara tokkotti hin deebinu amma waan tokko hin jirre tokkotti. Ani maaliin ilkaa baasuu hin taane argadhee naanii bakka. Si kan fayyaa keenya diigayyuu. Walumaan itti fayyadamna. Kuna waa'ee faranjii biyya Ameerikaa waa'ee biyya koo kooree haasofta kompiitara baatti nu bukkee teessee isaa mucaa qaban nu. Waliigallee matii waliigaltee na bira jirti. Oromiyaan utuu kan kutaate kan hunda keenya ta'e kan Oromiyaan utuu kan kutaate kan keetii kan saadii. Mucaa kana fakkaatu bukaa baasuu keessan irraa ati fakkeetti maayettaa ati maayettaa amma waan tokko tollee jira. Wanta jiru qabu. Si wal fakkeessitee isa sanatti rukuttee isa kanas rukuttee gara kollee dhufuu barbaaddee turte. Maali nuun achi? Dhugaatii waaqayyo beeka. Amma sadan keessan tokko taati ishee gara kootti fidaa. Gurmuumnee moo? Kanaan achi. Ilmaan taa'ama ijaaramnee moo? Ilmaan taa'ama ijaaramnee finna? Dhageessanitti miti. Waliigallee Oromiyaa tokko hin godhanna. Ati soof hin qoodin, inni soof hin qoodu, ani soof hin qoodu, inni soof hin qoodu. Isaan maa yeroo akka isaanii turre? Waliigallee yaada isaa nuyi seeraate akka kootti. Beekarraa kana waan mamee warri nuti waan beekan isinis bifaan ani san boodaagni mee beekarraa kana inni ammaa duree keenya yoo ta'e piroofeesarummaa dorgomaa misirraa kana maal itti amma akka gattati. Akka yaada koottanii Qabxiin qabachaa deema. barreessi. Ati Oromiyaa kan kee godhachuu dhiiftee dhuunfaa keetti, ani Oromiyaa dhuunfaa kootti godhachuu dhiise, inni Oromiyaa dhuunfaa isaatti godhachuu dhiise, obboleessi keenya abdiinis yookaas boonsaan dhuunfaatti kan isaa godhachuu dhiise, Oromiyaa akkanuma keenya yoo godhanne waan ta'a. Yookaas immoo yaada lama kiyyaa fudhatumu lammaffaa irratti yaada baraadha kaasuu barbaadamu. Arfan keenya yoo isheen diddeen beekamu yoo arfan keenyaaf ta'e gaarii yoo isheen arfan keenyaaf diddeemmoo
deebisnee hidhaa buufannee jechuudha. Yookaan carraa barbaadannee nu arfan keessaa abbaan tokko olii galtee mana Oromiyaa argatu. Amma abbaa tokko bataatu ittiin buufattu. Abbaa tokko bataatu. Bitaatti olitti olii galtu. Carraa keenya yaala. Tokkummaa malee wanti hojjetamu iyyuu hin jiru. Kanaaf isin jedhee. Olii gallee naan. Hunda goggorre. Kanaaf kinoo akka qilleensa taatanii amma hixaa kaasna abbaan bahee fi kanuma isaa taatu rakkoon qabu kan kee kan kootan malaa olii galla. Ol duuba deemnee ol duuba naasofnu. Hixaa junuunfannee makaasna asuma nanna junuunfannee makaasna rakkoon qabu. Nama meeqanu? Ani maa badaa dhimma ishee hin qabu. Ja. Ani dhimma ishee badaa hin qabu. Naftaa argaa? Namni fuudha garuu badaa dhimma ishee hin qabu. Amma Yoo marte reeti. maal kun nama sinuma qophaa'ee irratti hin beeku nama sumatti lakki. Ammas nu goyoomsuu qabdi. Lakki dhugaadha lakki. Ani dhimma ishee badaa hin qabu. Hanqiif hin deeman. Ani dhimma ishee badaa hin qabu. Fakkeessitee nu bukkee darbuun barbaade. Ani dhimma ishee badaa hin qabu. Junuunfattanii kaastu rakkoon qabu. Bineensa siqaa gooftaa. Maqaa kee hin raanfadhaa. Boonsaa. Boonsaadha? Isinoo? Mo'aan jedhamu. Asinoo? Beekaa jira. Ani immoo fakkeessaan jira. Fakkeessaa dhugaasaa. Maqaan beekuuti dhugaasaa. Fakkeessaa dhugaasaa waamamaa. Gaafa maqaa keetti na waamtan jechuudha. Amma kanaaf iyyuu junuunfattaniitu hixaa kana kaastu. Anis junuunfadhee ma fudhaa. Dhumarratti tokko na hambiftu. Isa na hafe sana junuunfadhu. Maanni junuunfadhutis. Junuunfattee tokko kaastu jechuudha. Asis dunuunfadhu. Ani junuunfadhee waan kaasa rakkoon qabu. Fudhaas rakkoon qabu. Dunuunfadhu. Abbaan lakkoofsi tokko ba'ee fi kan saati. Tokko kunuun. Duwwaa dhangee. Geessu duwwaa. Maanni Irra deemu. maal godha gaammadha? Walitti dabarsuun maal godha? Akkamitti kan keenya sadan duwwaa ta'e kan kee tokko ta'a. Amma sira attamitti Baramoota jakkee ture. Baramoota jakkee ture. Lakki amma hixaan kun akkamitti qophaa'e beektaati? Ammasi akkasittiin tokko hin taane. Tokko hin taane Dhaggeeffadhu. Waan tokko sitti Walii galte maal ta'a? Amma hixaaf jiramni. akkasitti waliin galu. Amma ta'etti ankunya gurannaa nani maal rakkoo qabna? Namicha dhaggeeffadhu. Bakkee dabarmishaa. Dhaggeeffadhu. Fakkeessaa dha itti ammayyuu fakkeessaa marta. Maaliif kun sadan zeeroo ta'e akkamittiin kan kee tokko ta'a. Walii Maal gala. abbaa tokko baatee bitu kan saataati kaa? Akkasitti olii galle. Walii gala. Akkasitti yoomiyyuu waliin galu. Bira deebina bira deebina. Fakkeessaan hin deemnu. Fakkeessaan hin deemu. Karuma deebisee dachaasaa? Rakkoon qabu. Karuma deebisee dachaasaa hin kaastu. Junuunfattanii kaastu garuu. Lakki jaallee. Ilaallee Maali danda'amu? Ilaaltanii kaastu ture? Ani nama utuu hundi keenya ol duukaa dunuunfannee kaafne nama. Isin jedhee malis hundi keenya duukaa junuunfannee kaasna meesa wayyaa. Anoo dunuunfadhee akkati dunuunfatte malee hin barre. Junuunfadhaa gamaare. Achi galagallee. Achi ilaalee fuudha. Achi ilaalaa fuudha. Achi ilaalee fuudhu. Achi ilaalee fuudha. Achi ilaalee fuudha. Maanni? Eebbaa ture himammoo. Abbara deebi'e. Amma kana kanuma Ammas harkuma keessa kaa'aa keessa kaa'aa Lakki jala. Waliin galu. Innuma waliin gallu. Maali? Toli galee rakkoon qabu. Hasaa jechuun kan keenya. Olii galee. Olii galee namni. Olii galee rakkoo. Maalatti kaan laata? Wallagi. Kanaaf nan fide misaa kana. Boori munaa gammadu. Kan keenya. Hin taa'amni? Itti olii galeera kan Amma kee. namoonni baay'inaan arguu danda'u garuu. Kana Bakka gammaddan. Bakka naa gammaddan. Ana waliin iddoo badaa dhimma hin qabu. Oromiyaa moo? Sootiin gammada. Bakka jiraa ka birraa wal agarra. Lubbuun jiraan. Haa ta'u. Chaa bakka birraa wal agarra.